Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan maratti sinaa qaqqabu qophii keenya ammas barnoota kan torban kana eegallee jirra akkuma isin beektan egaa qophii keenya ammas barnootaatiin gaaffiiwwan beekumsa waliigalaa ta'an kan namoonni yaalanii nuuf deebisuu danda'an qopheeffachuudhaan namoota fedha qaban daandii irratti arganne gaafachuudhaan turtii taasisna jechuudha. Arras egaa yeroo keenya eeggannee eegallee jirra aga xumura qophii keenyaatti turtii keessan akka isin waliin taasifattaniif isin afeerra aga xumuraatti nu waliin tura. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota. Tibba kana pirezidaantii Itoophiyaa aangoo dabarsanii kennan eenyu jedhamu? Adde kabajamtuu adde Saahilawarq Zawudee jedhamu. Iddoo isaanii kan bu'anoo? Guyyaa kaleessaati sa'a booda Butaayyee Asqasillaasee jedhamu. Aangoo dabarsanii kennan eenyu jedhamu? President Saahilawarq Zawudee jedhamu. Aangoo dabarsanii kennan adde Saahilawarq moo Oski Saahilawarq jedhamti. Saahilawarq Saahilawarq ettani? Saahilawarq ishi nasirreeffadha gaa. Ishi. Fudhatanoo eenyu jedhamu? Kan fudhatanii ambaasaddara kan ta'e Asqasillaasee Asqasillaasee waan jedhamu fakkaate. Pirezidaantiin Itoophiyaa kaleessa aangoo isaanii dabarsanii kennanii kabajamoo ambaasaddar Saahilawarq Saahilawarq Zawudee jedhamu. Saahilawarq Zawudee jedhamu? Aangoo dabarsanii kan kennan. Isaani kaa'ee aangoo immoo kan fudhatanii ambaasaddar Taayyee Asqasillaasee Amdee jedhamu. Saahilawarq Zawudee. Saahilawarq Zawudee. Zawudee kan fudhatanoo iddoo isaanii kan bu'anoo? Iddoo isaanii kan fudhatan Taayyee Maatafasillaas. Taayyee ambaasaddar Taayyee Maatafasillaas. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota. Gaazexeessota Oromoo keessaa eenyuun dinqisiifattu? Gaazexeessota hunda isaanii dinqisiifadha. Yeroodhaaf eenyuun siin jedharee baay'eedha isaanii maqaa isaanii hunda isaanii hunda dinqisiifadhaan. Addatti kan maqaa yaadattanii jiru? OBS irra kan hojjetu eenyuun maqaan isaa yeroodhaaf Bosonaa Dheeressaa. Baay'ee natti tola mucaan sun jechuudha. Akkas. Anwaarin dinqisiifadha. Anwaar Kaliil. Mee maaliif Anwaarin dinqisiifatta? Anwaar waan dhugaa jirtu dubbata. Oromoon immoo waan dhugaa jirtu jaalata. Garaan immoo waan dhugaa jiru nama jaalata beektaa. Kanaaf dhugummaa isaatiif jaalatama waan dhugaa jirtu gabaasa. Kanaafuu Anwaarin dinqisiifatta jechuudha. Lammaffaa irratti tokkoffaa irratti Anwaarin dinqisiifattu itti aansee yoo eenyudha? Akka itti aansee gaazexeessitoota keenya keessa miti. Miidiyaa adda addaarra kan jiran afaan Amaariffaarra kan hojjetan keessaa kanan dinqisiifadhu jira. Garuu ammaaf Anwaarin namni hin dorgomsiisu hin qabu. Gaazexeessitoota Oromoo keessa kan dinqisiifadhu isa maqaa sana labade Anwaar Jamaal nan dinqisiifadhe nan jaaladhas. Sababiin isaatiyyuu rakkoolee jiran gurguddaa qotee qofforee baasee raasee pirezidaantiin mootummaa malee raasaa ture dinqisiisaa ture jedhee dinqisiifachaa ture kanaaf dinqisiifadhaanis. Kanaaf isa dinqisiifattu? Kabiraa'oo? Kabiraa kan dinqisiifadhu baay'een isaanii nan dinqisiifadha. Isuman dinqisiifadha addatti baasee. Tokkoffaa irratti isa dinqisiifattu jechuudha Anwaariin. Mee maaliif dinqisiifattu Anwaariin? Anwaar rakkoo jiru hundasaa baasee dubbachuu isaatirraan rakkoo Oromiyaa keessa jiru baasee uummatatti agarsiisee dubbachuu isaa dinqisiifadha waan biraa miti. Maaliif gaazexeessaa sodaanne kan laphee guutuu onnee isaa guutuu hojjetu waan ta'eef dinqisiifadha jechuudha. Gaazexeessonni Oromoo baay'ee gaggaarii kan ta'an kan lubbuun isaanii darbes jira.
Fakkeenyaaf amma warra lubbuun darbe keessaa Saamu'eel Dhaabaa baay'ee nama guddaadha. Nama afaan Oromoo aadaa Oromoo agarsiisuu keessatti iddoo guddaa qabudha. Akkasumas immoo Harar irratti gaazexeessaan dhimma Oromootiif aarsaa ta'ee jira. Warri kun jiru. Warra lubbuun jiran keessaa immoo Anwar mucaa jabaadha. Dhimma uummataa sodaa tokko malee quuqama uummataa miidiyaatti baasee uummata ta'ee nama bahaa jiru waan ta'eef isa baay'een illee jaaladhaa. Baay'een illee namoonni akkasii bahuu qabu. Namoonni haqa uummataa baasuu danda'an dhugaaf soba namoonni addaan baasanii madaaluu danda'an namoota babbahuu qaban keessaa nama tokko jedheen fudhadha jechaadha namoota amma jiran keessaa. Anwar Jamal. Mee maaliif Anwaarin dinqisiifata? Anwar kanan jaaladhuu fi yeroo baay'ee wantoota quuqama uummataa irratti hundaa'eetu yeroo tokko deemaniitu magaalota irra deemanii dhugaa uummataa waan baasaniif kanaaf anan dinqisiifadha. Kanaaf dinqisiifatta. Kabraa nama dinqisiifattu hin qabdu Anwaar. Biraa kanan dinqisiifadhu Marga Angaasu. Mee maaliif? Marga Angaasus yeroo jalqabaatiif OBS yeroo jalqabu seenaa uummata Oromoo magaalota hunda keessa deemaniitu bakka miidiyaan ga'uu hin dandeenye ga'aniitu wantoota garaagaraa waan dhiyeessanii fi bosonaa dheeressa. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Namoota siyaasaa Oromoo keessaa hoo nama dinqisiifattan eenyudha? Ani namoonni baay'ee dinqisiifadhu jiru. Profeesar Mararaa Guddinaa yeroo dheeraadhaaf siyaasa Oromoo kana keessatti barsiisuuf beeksisuu keessatti baay'inaan nama hojjechaa turani. Kanaaf barsiisaas waan turaniif baay'een isaan dinqisiifadhaan ani isaan jaaladha. Sababni keessanii sababa isaanii barsiisaa turanidha? Barsiisaa turanii akka Oromoon baratu akka dammaqu waa'ee isaa akka beeku eenyummaa isaa akka beeku baay'ee nama hojjechaa turanii. Kanaaf kan akka warreen booda kana ka'an keessaas immoo hedduun isaanii hin jiru kan akka kabajamoo Obbo Jawaar fa'aa, kan akka Obbo Baqqalee fa'aa, kan akka Obbo Lammaa fa'aa, kan akka Dooktar Abiyyi Ahmed fa'aa. Isaan kun ijoo kan ta'an jechuudha baay'ee kan namatti tolani. Kanaaf nan isaan dinqisiifadhu. Mee Jawaarin maaliif dinqisiifatta? Isaan xiinxalaa siyaasaati aktivistii cimaadha. Akka sadarkaa addunyaattis namoota beekamanii baay'ee seenaas seeras hunduma isaa beekanii nama xiinxaluu danda'anidha jechuudha. Ija miidiyaallee ta'anii nama ibsuu danda'an waan ta'aniif. Namoota siyaasaa Oromoo keessa jiran yeroo ammaa kanatti aktiif namni Oromoo gochaa jiran namoota baay'eedha. Namoonni kun namoota aangoorra jiran waan ta'eef namoota aangoodhaan ala jiranis waan ta'eef maqaa isaanii kaasuun barbaachisaa miti. Maqaan isaanii kaasuun barbaachisaa miti. Namoota dinqisiifattanidha. Namoota dinqisiifattan namoota siyaasaa Oromoo keessa jiranii namoota dinqisiifattan. Aktivistoota keessa immoo namoonni dinqisiifadhu siyaasa Oromoo keessatti gahee guddaa kan taphatan Dr. Abiy, Lammaa, Jawaar namoota kana nan dinqisiifadha. Taalentii ta'anii warra baanidha. Mee Dr. Abiyyiin maaliif dinqisiifattu? Jawaarinis maaliif dinqisiifattu mee? Jechuun taatee siyaasa xiinxaluu humna dandeettii qaban. Dandeettii siyaasni garamitti deema xiinxaluu waan qabaniif kanaaf nan dinqisiifadha. Sadeen isaaniiyyuu. Baqqalaa Garbaa akkasuma eenyudhaan Mararaa Guddinaa baay'ee dinqisiifadha. Jawaar fa'aa nan dinqisiifadha. Mee maaliif dinqisiifattuuni Baqqalaa Garbaa? Baqqalaa Garbaa innis kan dinqisiifadhuu fi qabsoo Oromootiif jedhee jireenya isaa guutuu gaggeeffachuu otoo danda'u miidhaa gurguddaan irra ga'eera. Sanas immoo maaliif uummata Oromoo qabsoodhaaf jedheeti malee waan biraa miti. Jireenya dhuunfaa isaa gaggeeffachuu hin danda'a. Garuu qabsoo Oromoo kanaaf jedhee baay'ee dinqisiifadha. Kanuma kanaaf malee waan biraa miti. Baay'een isaanii faayidaa dhuunfaa yeroo argatan dhiisanii kan bukkeetti godhan jiru.
kanaaf. Akkasuma umurii isaa guutuu kan itti dulloomee Mararaa Guddinaallee kanuma kanaaf dinqisiifadha waan biraa miti. Siyaasa Oromoo keessatti namoonni jajjaboon gatii qaalii gurguddaa kaffalan jiru. Dhaabbilee adda addaa waldaa maccaaftuu lamaarraa kaasee kireeditii kennamuufii qaba. ABO keessas namoonni gatii kaffalan kireeditii kan argachuu qaban jiru. OPDO keessattis OPDO'n dhaaba salphaa miti. Dhaaba Oromiyaa hundeessite Oromiyaa iddoo kanaan qaqqabsiiste achi keessatti kan akka Abbaa Duulaa Gammadaa kan akka Pirezidaant Alamaayyoo Atoomsaa warri kun warra malubbuudhaan jiranii hojii gaggaarii warra hojjetaa jiranis jiru. Isaan baay'een dubbadhu. Muummichi ministeera keenyaa Dr. Abiy Ahmed nama iddoo guddaa qabsoo uummata Oromoo keessatti kennamuufii qabudha. Dhimma uummata Oromoo sirriitti diffaayin godhanii jiru. Dhimma biyya kanaa sirriitti diffaayin godhanii jiru. Definishinii qofa immoo miti. Kallattii rakkoon biyya keenyaas kallattii rakkoon uummata Oromoos itti hiikamuu danda'u nama akeekanii waan ta'eef isaaniif iddoo guddaadha kanan qabu. Mormitoota keessaas immoo kan akka Jawaar warra qabsoon isaanii xiqqaatti ilaalamu miti jechaadha. Maaliif ani paartii biyya bulchuu kana keessa kan hin jiru akka waan tokkootti dhugaa lafa jiru immoo balaansii gootee ilaaluun dirqama waan ta'eef warri kun kireeditii qabu jedhee fudhadha. Namoota siyaasaa Oromoo keessaa immoo Jawaar Mohammadii fi Baqqalee Garbaa. Mee maaliif? Isaanis uummata Oromoo kanaadhaan wantoota baay'ee waan qabsaa turaniif ammas immoo waan qabsaa jiraniif akkasuma kanaaf nan jaalladha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Alaabaa Abbaa Gadaa halluu isaanii tartiibaan natti himuu dandeessu? Gurraacha, diimaa, adiidha. Gurraacha, diimaa, adii. Gurraacha, diimaa, adii. Danda'ee argadhe. Argattaniittu malee argattaniittu. Ishi. Alaabaa Abbaa Gadaa ammaa kun dhiiga keenya keessa jira bara. Kun dhiiga keenya keessa alaabaan Oromiyaa, alaabaan Abbaa Gadaa dhiiga keenya keessa jira. Innaa garuu dana gaafatte gurraacha, diimaadha, adiidha. Okay? Kana. Alaabaa Abbaa Gadaa tartiiba isaatiin halluu isaanii natti himta? Gurraacha, diimaa, adii. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Galatoomaa isinillee ulfaadhaa. Ayyee atis galatoomii garuu taatee akkanaatiin nama qabuun isa sirriidha. Maaliif? Tasa nama qabuun interviyuu jajjaboo dhiyeessite interviyuu natti dhiyeessite atis galatoomii itti fufaa. Galatoomaa isinis. Atis galatoomishi ulfaadhu. Guddaa galatoomi. Galatoomaa isin. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Egaa daawwattoota keenya nu waliin turtanii nu daawwachaa jirtu jennee abdanna. Amma immoo gaaffiiwwan namoota gaafachaa turre deebisaa muraasa isinitti himuufan yaala jechuudha. Jalqaba irratti kan gaafanne pirezidaantii Itoophiyaa tibba kana aangoo dabarsan eenyudha jennee gaafannee turre. Kan dabarsanii aangoo kennanii pirezidaantii Saayilawarq Zawudeeti. Iddoo isaanii kan bu'anoo eenyudha jennee gaafannee turre. Bakka isaanii kan bu'an immoo pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee jedhamu. Gaaffiin keenya inni itaan immoo gaazexeessota Oromoo keessaa eenyuun dinqisiifattu jennee gaafannee turre. Egaa hedduun isaanii gaazexeessaa Anwaariin akka dinqisiifatan nutti himaniiru jechuudha baay'een isaanii. Gaaffiin keenya inni itaan immoo namoota siyaasa Oromoo keessaa eenyuun dinqisiifattu jennee gaafannee turre. Hedduun isaanii kan mataa isaanii nutti himaniiru jechuudha. Gaaffiin keenya inni xumuraa immoo alaabaa Abbaa Gadaa halluu isaa tartiibaan akka nutti himaniif gaafannee turre. Jalqabarra kan jiru gurraacha, diimaa, adii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya ammas barnoota kan torban kanaaf qindeeffanne kan agammaatti daawwattan ture. Qopheessuudhaan kan isin faana ture an Margee Tasfaa akkasumas ogeessaa kaameeraa keenya Tolesaa Bultii waliin ta'uudhaan isin faana ture jechuudha. Torban immoo qophii keenya ammas barnoota kabiroo hanga qindeeffannee walitti deebinutti torbanni kun torban nagaa torban gammachuu akkasiniif ta'uwina nagaan nuuf tura. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba.
hubachiisee